Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii isiniin jedha. Baga jiraattanii kottaa like, share, subscribe gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha qashtiiwwanii. Akkasii ammallee ibsishaa maakii qabadhee dhufe. Isaa ibsishaan garam deemu edaa haadha maakiin bira hin jirtu. Achuma keessatti gadi ba'e moo deemuu edaa ka jedhu suuraan agarra. Mistir mana madura mistiraan dhufe deemuu daaree yeroo deemaniif yeroo dhufaniin kolfanii yeroo deeman waa wal geggeessan kaalu biraa deemu. Namni akkasuma yaa'anii ilmoo namaa kan maratu akkas gaafa jalqabaa. Gammadaa gaafa wal bira dabarsee jedhe ol baratee wal bira dabarsee jaalala walii kennee maal jedhe kan amma kunoo maakiin bakka kana isa arginaan girgiraa lafaan dhoofte. Gaafa san jechuu gammachuurraan irrifatte. Isii ganaa dhattee booletti fuudhuu hedduu aslii irra hojjete akkas piraankii godhe jechuu. Waaw! Maashaallah tabaarakallah. Baay'ee namatti tolani. Akkasii wallaahi yeroo ibsishaan deemuu edaa natti fakkaanne. Eengadda yeroo liivii haasa'an tokko yeroo liivirra jiran tokko akka namaa gana dafee deemuutti naasawu jechuun. Jum'aan dhufaa gara keessa isaan jedhaan abdusseen. Innaa suurichi sun garuu achuma keessa natti fakkaate. Akkasii gaafa dhokkana kiu godhee makiina itti utaaltee itti maramtu gaafa deeman ka'amma hadhas deemu baatu amma boodallee yoo deeme garuu gaafa deemu wallaahi baay'ee nama dhaga'ama. Maashaallah rabbiin nagaa godhe bakka tokkoon isaan haa ga'u inshaallah. Dhiifama amma kiilleen inshaallah yoo rabbi jedhe hin turtu godhe. Maaliif hin turre jaartii isaatiin ka ittiin hidhateen qaba. Biyyallee galuuf akka fuudhuuf akka gale ni beekani. Kana kanaaf akka nama baqataa asii achi namni ispoonsara ta'uuf ittiin turte natti fakkaatu. Innaa qaniisa akkana wuy jettee wallaahi rifattee agarsiisaan dhufee as jechuudha. Aslii itti taphataa ture wallaahi. Hojii isaa nyaatu aslii itti taphataa ture. Isiniin jedhaa akkasii. Maashaallah tabaarakallah. Rabbi oliifis isin haa dhiisu isiniin jenna. Maakiin ammoo wallaahi haati faateeti namni kun akka gizee tiktookii irra maraatu sanii miti wallaahi akkas maraa miti. Akka yeroo tiktookii irra akkasitti faa jedhee namaa walitti haasa'ee liivii irra maal jedhu miti. Hin qaanaa haati faatee hadha aslii kompiitara laaptooppii badhaafte. Doo fuudhee iyyuu lammeeffatee iyyuu maal qaba? Maal qaba doo fuudhee lammeeffatee dhugaa rabbi amma arsii lammeeffatuu qaba. Dura jimmaa waan ta'eef haadha faatee osoo lammeeffate. Haati seenaan shakki ture amma laata. Akkasitti onni kennaafi beektanii maal maqaa isaa laaptooppii kenniteef kennaa jechuun sapiraayizii haadha godhan irratti. Ammoo aslii beenu maakii fi ibsaan akkamitti argamuu didanii jira wallaahi achi keessa ijoollee hunduu hin jirti. Achi keessa namni hunduu hin jira achi dhabame hin jiru jechuudha. Warra dhufaniin keessa garuu maakii fi ibsishaa hin jirtu wallaahi. Mushurraa ta'anii manaa bahuu dhaban jechuufis ta'a. Baabaa shirriyaad fa'aallee hin jiranii isaaniif jechuufis gaafa jalqabaa san wal argan. Innaa akkamitti maakii fi ibsishaa haadha akkamii akka dhabaman gaafii natti ta'e isiniin jedha. Akkasii obbo ibsishaan gaafa dhufu akkana uffataa godhee rifachiisee maakishaa akkanatti mataa qabatte qaniisa. Miskiintitti tiyya wallaahi. Akkasii gaafa deemtullee rabbi wallaahi daddafee wal biraan isaan haa ga'u. Nama yaaddessa. Naman yaaddessa isiniin jedha dhugaa rabbi nama yaaddessa. Bismillah sanirra ammoo dhiifama. Sa'aatii kana malee viidiyoo yaanee viidiyoo gadhiisullee ka waraabessi natti hin tolle. Isiniif sagalee asirra qabuuf isiniin jedha.
akkasii maashaallah tabaarakallaa maakii bilchishaa qaruute akkas isiniin jedha uummata qashtii viidiyoo kiyya jidduun dhaabe akkasii rabbii waliif haadhiisu uummata qaqqaalii kanaa rabbii wallaahi gaafa deeman soso carramaan dhufee fi hojjumaan deemanii wallaahi naa Oromoo keessaa namni akka maakii fi ibsishaa jaalalas miidiyaa kanarratti ibsates hin jira yaadu. Maashaallah sun kilaasii isaaniiti. Manni obbo Ibsishaa mushurraadhaa jedhaan ibsannoon asliin duuba akkas uffataa goote kaawaa maakishaan abbaa manaa isii eeguufi baay'ee namatti tola wallaahi baay'ee namatti tola. Oliif isaan haadhiisuu kaa oliif kenne oliif isaan haadhiisuu bakka jaalalli dhugaa jirtu dhugaa dubbachuuf bakka jaalalli dhugaa jirtu fageenya nama hin daangessu. Jaalalummaan haa jiraatu malee namni fageenyaaf jaalala wal fuudhuu yookaan walitti dhufuu hin dadhabu. Inuma dhugaan ulaa jaalatan malee jechuudha. Akkasii wallaahi maashaallah tabaarakallaadha. Baay'ee namatti tola. Akkasii viidiyoo kana laayik sheer sabskiraayib gochuun na jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Olaa jajjabeessinu wal jajjabeessuu aadaa godhannu isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa uummata kabajaa isiniin jedha. Asitti ammoo gaafa duraa sanii osoo hin taane liivii irratti mataa osoo hin filatiin kaatee kottume jettee akkasii mataa qaqqabdi mataa viidiyoo agarsiisaa irratti maashaallah akkasii wallaahi.